يا ما سويا لما أنا أيام كنت مركب بين كم كواكب ولا داخل البيت سنة لك أبو فرسني بل الله كم تنظام بالتنس فرسني بل الله كم أو تسلام بارك شباب كفون نورو علي بقريب بنا كل كتير سلطات يتارا قضية دادا كمان ليه جرا كمان ترى اسمه برسلي سلافة جيلي أدا China da atliyotin asmara ture da adam mo gara fitin ke ama bimilani dana jala wa ke sajira so China ni si kuma America ti special envoy ki ambassador aitin in magafa kala tajirtu دلوقتي نمي رول قناة اليو اس اي هذا الدنيا عدم تكشف سنتك لما جرتي أسمر له أكون جديد دلوقتي لو بكون له أبغى أمريكا أبغى يزيد البطن أو نكمل يزيد أنا في بكوا تري شغل سوم داوشي أما مو في أمي أفكارهم كنا أفكارهم بين أمريكان شو تيجي تيجي لوس تيجي تلقيه بينا لكن نموذج المساجد بنيت so orisagi jabbu kai sa gafa ka ka da bacci dalala dima so na mai dula ya gira China tara durati ga dura ambassador ترى في الجنرال قبلي أما تشمتن ميشن ودي إنتي هريو دادوما China في توبيا جدو تجار قبل سجلين سجليمتي أتن شيش جاسة تقصبيس soga sadar kuma ambassadorati fi imma biyo beiti China fi Ethiopia haramane amma one regional tate one geopolitics khese dursela amma ga imma fi bira khotetu danta fi tifachuna fi jasum malla kamel katjar kabdejti بيجي قدام ورانا يو اس تي اني ورانا قدام غاف افريقيا دا خيس جرو خد خايناتي تشاينا ونس كوبتي جستي جيبوتي كوبتي جستي مالك قدام انفست غوتي توبيرتيس ابن السودان تلي مالك علافه متمال ليسين بافتي خنافوغا عجائب قبضو يتشخي دنتا سيتي فتشو داف يو خصص صوتاتي غافين قدامغا تشاينا إلا تشاينا لما قاف أفريقيا خلرت خيساواي توبياتي في إريتريا خلرتي جاسوم ما لسين وجدتي خنجو غاني لا تشوي أمو سمنان إسايا سافور كذا سمنا أووا قولي في دبلوماتو تخنافي I think uga sadarka beete protocol tilalu I think asmaratu radihisina fakata chiyon do gruba de surali wajhe jana fakata sayasi fi special envoy ambassador China da yondo gruba de gal Ethiopia mo woni da wajhe chiya foreign ministry mali abiyo jigana wala tidofne so ga khuluga dadoma khaysati amma protocola amma bete symbolismi international relation khaysati hika qaba echosh ogwa kala lalu namni jarsumma tan odo bete jarsumma da dumte barbadu elitriyatu rabete jarsumma barbada fakati echohiya توبيانا مو هنديدو
ammoo they are not desperate akka gaa dubbifnu jechuudha gaa fuularra qaamarraa dubbifnu body language irraa wanni arkaa jirru namni hedduu wixxifataa jiru Eritreadha. Tunis gaa ajaa'iban qabdu maaliif hoggaanne biyya paarlaamaan qabne baajetan qabne biyya nama sadii waa afurii biyya bulchanii jechuudha Isaayyaasii fi qondaala beeytee beeksisaadhaaf maali maastooqaa ministeera kajaaniin haafees foreign ministeera fi ambaasaadara Jaappaan jiru tokko jira haganaan biyya bulchan fi jeneraala baalamaa sadii jechuudha ila guddaa isaanii manguddoomanii jiranii inni nu amata 80 deema warra isa dura qabsoo keessa seenee jira jechuudha gaa manguddoodha jechuudha manguddoo tuni orisaan dandeessu ila guddaa almost dachaa umrii abiyyiidhaati jechuudha isaan dachaa umrii abiyyiidhaati kunu fifuu disadvantage numa qaba jeetii yaada jechuudha hayyee gaa Eritrean China gani milkofti muhim milkoftu khanju walinu arkuftenya garu beete taba gurgudda deema jira yero amma tan Turkiyya yali haga tokko jal qabdeeti bebi ga isin la fajalati fufuni sini mala Turkiyya bikatana jal qabdeetu te Russia len channel le dooshitee turte amma dirree baate so namu bikkatanatti mul'achuu danda'a diplomaasii keessatti beekadhu biyya lama tawallolte yoo irratti leverage qabaatee harkiftee wal araarsuu dandeessu so jaarsummaa akka biyya teenyaati miti jechuudha ati biyya teenya illee numa jirti na fakkaatti baraabaluutu dubbisan fixeen gaa gurra numa qabdi na fakkaatti jechuudha bakhanamuu dadhabee abaluu fi abaluu araarseen keessatti gaa hayyummaa nama saniitii fi wanni numa agarsiifti so gaa siyaasaa beektee geopolitiksii gaafa Afrikaa gubbatti Ameerikaan yaalii hin goone jechuudha Ameerikaan Isaayyaas irraa gammachuun qabdu garuu Abiyyi wajjin hariiroo beektee walaqii takkanuma qaban na fakkaata jechuudha waan isin jibbanii Kaysa waa security rati malle hariiroo jabduu qabani amma waan diinagdeedhaatiif waa gara siyaasaatiin hagas takka gammachuutiin qabani durallee dhaabbataan jiran ammoo Eritrea ammoo Isaayyaas wajjin harkaa isaan fadhan ati tunis ifuma na fakkaatti tanaas agar waan biraa hunnu gara oduu beektee gara Saudi toga dachane dubbi Saudi da Isaayyaas Afwerqiidha wadi ni godhu jiru Saudi tana fardinis kunooti dires kuno fardinis kunooti keessa burraaqeechu jiraani gaafa Afrikaadha waraana rakkatiin andachinti yondinu waraana beete ala tahta amrukum mali sadigoda how can I help you to jira Saudi dani Saudi namo haaso isa dhageeffattee jirti guyyaa sadiga isaan gubbaa jira asabis fudhaa musuwaas fudhaa already musuwaa biliyoona meeqatti ganneetee jaaraa jirti asab waan itti mirqaantu natti fakkaatu maaliif hiika qabaa jechuudha asab qaalimaa namaati qaalimaa eenyuti beetii Itoophiyaas kajeella qabdii fi United Arab Emirates illee kajeella qabdi dubbii asab tana beetii Ameerikaanis waan dogoggora 91 92 93 dalagamee jira so dubbiin asab mandura waan beektee namu irra walii galee miti musuwaan ammoo waan rakkoo qabdu miti musuwaa Itoophiyaas gaafataan jirtu so gaa bikka yaa'itti dheexee beektee maallaqa gadi neetu jechuudha kan biraa wanni Isaayyaas godhaa jiru heavily Suudaan keessatti hirmaataa jira Suudaan keessatti Saudi fi Kaysaao kallattiidhaan Masriidhaa fi United Arab Emirates tu achi tarkaa wal qaba gaa Masriin maybe meeshaa sii kannite immoo maallaqa hin qabdu jechuudha ta meeshaaf maallaqa qabdu ammoo United Arab Emirates so gaa geopolitics irratti
United Arab Emirates tuga irra l'average qaba jechuudha Suudaan irratti. Ammoo namni beeytee Masrii ol heavily hatta waraana illee galchee fi wayyaanee nu seenanii jiran $50 kafalanii fi lochiifataa jiranii wayyaanee wanni keessa jirtu akka oduu achirraa nu dhuftetti gaa Isaayyaasis bal'inaa hirmaatee jira. Maybe faannoo nu waraana jarri kun hundinuu Burhaaniif tumsuun isaanii ni mala. Hemetiin Itoophiyaan dirree baafattee illee gargaaruu baattu ammoo lafa jala gargaarsi deemaa jiraa fi meeshaan silaa Finfinnee buutee achi dheeturraa meeshaan Bosaasoo buutee teechirraa Suudaanitti fe'amaa jirtii fi warri kaanis gaa meeshaa fe'ee kun Suudaanitti galchuu jira. Kaanis karaa Asmaraadhaatiin kaanis poorti Suudaaniin galchuu jira. Namoota tapha gurguddaa keessa jiran. Namni ammoo kana keessatti istaayilii Suudiidhaatii fi istaayilii United Arab Emirates wal dhabaa jechuudha. Suudiin hedduu goohaanaas hin feetu maaliif biyya fiifuu waan beeytee istaayila isaanii keessatti maqaa isiitii tiifatti kallattiidhaan beeytee yaa'ii keessa seenuun feetu. Ammoo lafa jala ni beetti jechuudha. Maqaa nadheen jettee waasiif kannetti waasiifiiti. Beetti ammoo qaanfanne tanyaaraa addatte United Arab Emirates jechuudha. Tabeetee meeshaa dirruma baatee namaa buuftu maallaqas namaa kannetu deemaadhaa waliin jirra ta'ettu gaa istaayilii United Arab Emirates fi kan Suudiidhaa wal dhaba. Amma Isaayyaas Afwerqiidhaa kallattiidhaan isaan kan waliin buusuu deema. Maaliif hoggaa jenne Suudiidhaan Asabis fudhu, Anaas fudhu, Eltiraas fudhu, anuu keeysanii beetee kana hunda hoggaa jiru sangubbaadhaan wanni ammaas beetee Isaayyaas Afwerqiidhaa wanni proposaalii inni qabatee deeme Suudiin baabu mandabirraa ilaa Suez kaanaalitti tamurtee murteessitu tamurteessitu Suudii ta'uu qabdiidha. Suudiin humna jabduu naannoo kanaatiidha. Damiina ta'uu qabdiidha naannoo kanarratti. Yaada kana kaawwannis numa fadhaa jechuudha. Muhammad bin Salmaan gurbaan dargaggeessaa kun numa fadhaa. Haa taatu ammoo akka eelitiraan jettu sanitti yoo darsa guurattee Suudiin hirmaattu taate gaa kallattiinuu fi waliin bu'uun isaanii ni mala jechuudha. United Arab Emirates fi Muhammad lamaan walloluu isaanii ni mala jechuudha. Muhammad bin Salmaan fi Muhammad bin Zayed walii gallaayu haa taatu ammoo Yaman keessatti faana balleeffatanii walii galanii seenanii walii galuu dadhabanii adda ba'anii jechuudha. Rakkoon guddoon jirtu jarri kun muuxannoo siyaasaadhaa ta proksiidhaa tana ittiin beekanii jechuudha. Itti haaree ammaan dura madaa fi maraatuun haga duraa kan nama dhibdi jira. Amma isaan amma hirribaa kaanii jechuudha. Gaaza kana beektee akkana gallaalanii eelli gaazni keessaa dhumaa jira. Kanaafuu odoo gaazni kun hin dhumne beektee biyyoota Afrikaa kana keessatti daldalaa fi maareedhaan goonee turistiidhaafis beektee magaalaa addunyaa gubbaan jirre asii jaarree soo karaa beektee diversification dinagdeedhaatiif tattaafata gurguddaa jira. Kun hundinuu gaa maalittidha gaafa kaleessa eelli isaanii gaazaan guutuudhaa sanii ta'anii nyaatanii jechuudha. Amma ammoo ta'anii nyaachuun tuni beektee sa'aan irraa dhumu jirti. Soo heegaree isaanii tabaruutii fi Suudaan saammachuu, Itoophiyaa saammachuu fi biyyoota Afrikaa kan hunda keessa oriyaa jiran. Orisaan gaa Muhammad lamaanii tun ammoo gaddaafaa fidaa jirti jechuudha. Because akkama Faransaay, Ingiliis, Jarmanii fi warri dhiyaa kun USA, Kanadaa dabalatee even Australian dabalatanii jarri kun akka afooshaa tokko ta'aniiti dantaa waloodhaa walii tiksaa odoo walitti hin buune namuu beektee soorataa jechuudha. Jarri kun ammoo soorri isaanii rakkoodha jechuudha. Waan tokko gaa beektee kunis afaan asiitti darbe sanis afaan asiitti darbe waan san namuu karaa isaatiin nyaachuu dhiiseeti wal nyaata jechuudha. Odoo kunis as harkisu kan achi harkisu bineensi biraa dhufee jidduu fudhataadha. So waliigaluu hin dandeenye.
وقا جري لمان كل رفن قا أكو يمن تاتي تشوي يمن أما سيفل ووري إفيتيرا قدافا جرا خناتين بيتي أركاديمتي سودان حاجة جري على هون تنسينين تي والكركرسات ما ديما تراني يتشويش والكركرسات والسودان كيستي سوجي ديماني إيجا مجري لمان كوني خيست ترماتن خنو بيتي سودان أرانا من مليون أرانا فلاني يقولوني تعالى بيتي بوك يتشويش ترى دراتيف سينا سودان كيستي سودان بكتوبيا فرتي يا بقى في بيلا في تراجيدي هاريا إمام ديرا سودان را فيسبوك كلا قوتن غازا ولا مير رانفتي غزا ورانفتي نمي سودان الرابوه ركو سودان تونغا ميدين سعودي في anyway more of بيتي ميدي مامديني يتونين دي محمد لماني تو irra wal qabe asisinis ga dalaga isa keessatti dalagachaa jira dubbiin hafte gaamma Isaayyaas Afwerqi wanni inni jechuu jiruuni mooraa waraanaatu na bira jaaradhu eliitu matanaa teessammaan goone jechuu jira beekadha beetee wanni nama dhibaa keessa Jabuuti Eritiriyaa Somaaliyaa ilaalchi isaan biyya tanaa qabanii xiqqishoo rakkoodha jechuudha Itoobiyaa wajji qabanii waan isaanii jarri sadeenuu waan biitii Itoophiyaa baanattuu qabdu ni fadhanii jechuudha. Eessa jiraachuu fadhanii otoo jettanii amma Isaayyaas Afwerqiidhaa Asmaraa taa'urra Finfinnee irra jaalataa jechuudha. Usmaan Umar Geellees akkasii manaa fi ooruu qabaa baalee hunda keessaa jechuudha. Ni fadhan biyya teenya tana. Ammoo biyya isaanii siin qoodhanii jechuudha. Biyya isaanii siin qoodhan. Soomaaleenis akkasii. Itti baqatteetii miti waliin dalagannaa waan hayyamanii jechuudha. Suudii itti kadhatan asab Suudii itti kadhatan. Itoophiyaan ammoo waliin dalagannaa yoo ta'an lola kaasanii jechuudha. Jabuutiin akkasii Soomaaliyaan akkasii. Gaafuu wanni garsiisu olloonni keenya biitii tun umrii isii akka hin dandeenye fadhanii jechuudha baabdutti. Maaliif akka biitii tun hin dandeenye fadhan? Yoo xiqqishoo nagaa harkattee laggeen isii hunda hidhattiidha. Haga beetee amata diidaman I don't know 2005 I don't know 2000 irraa haga 2018 itti 98 irraa haga 2018 itti relative nagaa harkattee turte beetee tuni. So nagaa san keessatti xiqqishoo misooma garsiiftee waan achirraa buufatteen beetee deemteellee laga mormonsanillee ifirraa hiitee jechuudha. So jarri kun hundinuu biyya tana silaa akka Somaaliyaatti diigamtee ni fadhanii jechuudha. Jabuutiinis Soomaaliyaanis Eritiriyaanis silaa rabbi irraa diigee namuu karaa adda addaa karaa fedhan seenee saammatee akkasiif fadhanii jechuudha. Isiin if dandeessee biyya taatee nagaa fi tasgabbii harkattee misoomtee beetee isaanii ol taatee maallaqa isiitiin buufata doonii isaanii kireeffattee karmaa quudhuu dhabanii fi jechuudha. Tojorraa Jabuutiin Suudii itti kadhattee kanniteef. Asab narraa fudhadhuu jechuu jiranii jechuudha. Walii gallaayu kan nuti gama mootummaa Itoophiyaatiin ammoo wajjaa dalagannuun jirtu jechuudha. Kani kireena bitee fi karaa tolchee waa hunda qindeessee waliin haa dalagannuudha. Kun waan jijjiiramuu qabu. Itoophiyaadhaaf miti. Itoophiyaa ol isa Oromoo irra jibbanii beekadha. You have to understand that. Gabrummaa itti fufa gabrummaa keenyaatiif olloonni keenya kun hundinuu waan kontribii godhan qabanii jechuudha. Koloneera Somaaleedhaa kaniin Dubaayitti arkee jira ilma isaa.
Abbanki ya amatu hoggulama Amerika walik abdi generala Ethiopia da ka Kenya da ka Somalia tif ka Djibouti da amatu ajendal Oromo da nanje to woni raso won Oromo da so bar nutu wan nudu wadala gam to eddu himbeenu echuish Oromo indigenous waraduri bete wan geopolitics janto namma kono shakalle wadan male quwaan qabane echuish anfar yaay godam tunda kaysatti elitireti haydatu anfari Ethiopia kaysa kaydatu anfari yaay guutu kana kaysa nama miliyon torbatam khabete quban qabno ifi walnyaatu male bikwa dake rawafu da tumbe ku wetu wali galla faanon duru asmara da ite datte dufte Sudan da ite datte dufte modara saniga ba samma mo Sudan ti mora warana tuban ude mani fi yetu khenyo wal male darku midiale bana dage fada mutumana no Oromia da isabete Somali la fanu rabba bali fachu jirti Djibouti na kana kaisa jirti no khana ndara naso shani bahara gogoisu wali galayu khenyo pipi naftanja mare wal mali darkani etoy الدنيا نديرو بيتي دنتا في قوت تشودا سعودي ديته نرافو ددو يتيري يتوي الدنيا توم بيكدو لاتشو فداتشو ابتي سياسه لاتشو وان ما لاتشو سنقبل نمراس وان فدنه سياسه اورمو داتي يتوي بودران بلينا سنيغا باس سياسه نما وان كني خني بيتي غبرا اسمران اليترال لولا بانتي جوتو asii wayyaanee lolaa jirtu wanni maali Soomaaliyaan garasii lolaa jirtu yaa'ii tan hunda keessatti beekte 1977 ummanni qabsoon teenye survive godhuu hin dandeenye jechuudha. Qabsoo siyaasaan jirre bar siyaasa addunyaa gubbaan jirre siyaasa warra beektee I don't know akkamii sanii jaa gara hakim gubbatti ganama beete dargi da olaniti zaabo da mo Somalia da wani chui barga geopolitics kaysatti dini la moga wallahi ga herrega ti tibete takko qabate takko tin dowtu jira bar takkaw takko rawa fudate haja tibatu jira chui Oromo sirabil somte 1977 bil somti chui raw ko wanka bo chui raw ko wanka tana diseti IFL arecha ba he chui wali gara jarra arete ni chui hire dufte san disani gafa gubbarra ga dufani jarri dabra brange sani hire sani ra olini hafte Oromo da foto bete masara seenu no barbachifte idda sani mo jalsani joda arete ni chui gara kaisa tenya rakkina qabdi waan siyaasa ittiin dhufa taras aganuma bira khunnu khambira TPLFin egaga hayyama paartummaadhaan irraa fudhatan filannoon Tigraa keessa gaggeeffamuu hin dandeessudha. I think dubbiin filannoo ammaas isaan kana gara lolatti isaan hin deebisinii shakkinaa jechuudha. harkisu jira akkamma Isaayyaas Afwerqiidhaa Suudii harkisee yaa'ii tana keessa naqachuu barbaadutti wayyaaniinis harkiftee Tigraa keessa deebisuu barbaaddi PP because isaan survive godhuudhaaf PP'n weeraruu qaba ammas Tigraa yoo Tigraa weeraree Pretooriyaan cabe saboota kaabeetee abbaa dirree baaneetti faannoodhaaf elitiretti illee heerumuu danda'anidha. Amma wanni hidhamaniin waliigalteen Pretooriyaadhaa mana hidhaa isaanii taatee jirti. Ifii dura cabsuun barbaada yoo ifii dura cabsan soolisti Al-Shabaab sanitti dabalamanii jechuudha. Takka ammoo wabiin qabanii mootummaan Itoophiyaadhaa seentee akka feete isaan godhuu dandeessi. Amma wanni isaanii dahoo taate Pretooriyaadha. Amma gaa Pretooriyaan mootummaan wanni isaan gaafatte moo waan biraatii miti jechuudha. Les garaagarummaa siyaasaa akkuma qabnuttuu dhiifannee jechuudha. Akkuma qabnuttuu dhiifnee fairly miyaalal. TPLF fi mootummaa federaalaa dhimma filannoo 2026 sidhaatiif
eenyuudhaatu eenyu irra kararra jiraame alaallo jechuudha. Amma gaa mootummaa federaalaa irraa as baasi qaamni harkaa wal qaba waa'ee filannoodhaatti boordii filannoo ta'uu qaba. Hai boordii filannoodhaatu hapiippiidhaa TBT yoo kajannu taane hapiippiidhaati eega gaafa wayyaaneen biyya bulchutu mircaa boordiin beeytee walaba ta'anii itti amanan araas walaba innitu fudhachuu qabna jechuudha. Ta'ullee baatu because gaafa Tigreen biyya bulchutu mircaa boordiin haqa qabeessaa arrammoo gaafa beeytee PPdhaa haqa qabeessaa miti jechuu hin dandeenyu. Takkaatu mircaa boordii Itoophiyaan qabaattee hin beektu jechuudha. Mircaas qabaatte filannoo fi boordii filannoodhaa Itoophiyaa wajjin waliin beekan. Kanaafuu waan haaraa addaa godhanii dhiyeessullee sirrii natti fakkaatu jechuudha. TPLF institution fi ijaare jechuudha. Mircaa boordiin kun namuu irraa jijjiiraa jira malee abiyyiin isaantu ijaare. Siistama isaan ijaaran. Soga namni siistama fi ijaareef gaarii kogunaas godhuu qabu isaanii beekamtii kannuu qabanii fi jechuudha. Heera ifiituman har'a beeytee mircaa boordiin hojiirra oolchaa isaanii jechuu jiru kana fudhachuu qabanii jechuudha. Akkana mee takka naanna waan bar heera ifiitumanii jechuudha. Heerri addaa har'a mircaa heeruma tokko qofaa idaamee beekadha. Eega beeytee constitution Itoophiyaa ammaa kun lafa kaayame wanni heera filannootti idaame eegaa biyyiin dhufe tokko qofaa jechuudha. Sanuu maali? Paartiin tokko hoggaa shororkeessaa jaanii beeytee hayyama irraa fudhatanii ariyan akkamitti deebisuu qabaniin hin jirtu gaafa wayyaaneedhaa san. Waan takkitti tana qofa paarlamaan ammaa kun itti idee jechuudha. Yoo karaa nagaatiin walii galtan deebi'ee waraqaa fudhachuu danda'a qofaatti idaame malee heerri mircaa boordiidhaa kanaarra wayyaaneen waakkataa jirtu adeeroo ifii barreessitee jala buluu jennaan jechuudha. Heera ifii tumteen ittiin kaafaa'oo fi paartiilee beektii meeqa ittiin cafaqaa baate jechuudha. Arraas namni jala buluu qabu nama hundaa oluu isanii jechuudha. Heera ifii tumattan waan taateef taakka. Heerri kun maal isan gaafateemma? Heerri kun fakkiidhaaf laayisensii qabdati. Laayisensii makiinaa ooftu. Yoo ekspaayirii sirraa ta'e yoo guyyaan isirraa dabre yeroo sii hannatti san keessa yoo dhufteen haareomsiin akka nama beetee laayisensii hin qabdetti haareetti beetee leenjii makiinaadhaa san fudhatteeti laayisensii fudhachuu qabda. Ankaleessa laayisensiin qabaa. Kanaafuu naa hannuu qabdanii sigaa heerri maal ja'a adeeroo. Si jechaaf heerri tumamu hin jiru. Eega beeytee paartiirraa hoggaa hanka heerri nu maaliif tumameedha amma bar waan heerarraa haasawaa jiru. Yoo paartiin tokko shororkeessaa ja'amee mulqame guututti irraa kaansel ta'e gara sirna siyaasattuu deebi'uudhaaf heera haaraa barbaachisee jechuudha. Heerri isa waan beeytee wayyaaneen kaleessa tumattee lafa gaayatiniif PP'n beeytee paarlamaa waliin qabdee nama wallollee ariine tokko hoggaa deebisuu dandeenya haa deebifnu itti idaamte jechuudha. Hoggaa deebite haadeeroo bakka kaleessatti deebi'uu hin dandeessu. Piroosesa haaree jalqabdeef galmeessite waa hedduu miti jechuudha. Maquma kee galmeeffatte dhaqee fudhatee si barammas. Dabratsoon harka isaatiin dhaqee fudhatee waraqaa galti galmaa jechuudha. Eegatti galmaa booda wanni heerri itti aanugaa gumii gaayyoodhaa hoggaa gaggeeffattu amma beeytee hora biyyaleessaa hoggaa gaggeeffattu hora sanirratti gaa beeytee namoota ati akkatti piroosesa itti wal filtaniif itti wal jaartan sani boordiin filannoodhaa keessatti argamuu qaba. Teessuma abaa'oo keessatti argamee jira, kakaafaa keessatti argamee jira, ifi kapiippii keessaa fi hunda keessatti argamee jira. Kanaafuu teessuma isaan odoo mircaa boordii ammaa beetee boordii filannoodhaa hin afeerin maqalee keessa godhanii wal filatanii hin fudhadhuu jeeni jechuudha. Boordii filannoodhaa walitti deebi'aati bikkaadhaan jirutti filannoo sagaggeessaadhaadha. Doo maaliif itti ulfaattee naan galle jechuudha.
Gaa heeraa buluun dirqama qabanii jechuudha. Yoo heeraan bulle so gaama isaan tanaanii gara hokkoraa seenuu barbaadanii jechuudha. Malee waan nama dhibduu miti. Guyyaa beetee sa'aa muraasa keessatti ganamarraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aa sadiitti waliin dhufanii laaqana duratti teessuma isaanii gaggeeffatanii teessuma sa'aa afur sa'aa sadii hin geenye keessatti rakkotanii yakuu danda'an. Kana jechaaf beetee gara lolatti deebuun lubbuu dargaggoota lubbuu beetee dargaggeessa Tigraay taphachuu na fakkaatti jechuudha. It doesn't work. Wama birarratti wal dhabuu malee eega beetee murcaboonni haratti amante filannootti eegatti amante ulaagaa inni kaasan guutuun waaqaaniin qabdu jechuudha. Takka ammoo habilisa baasaa ta'uu qabda waraqaa galchitaniituma. Hin feenuu jaa galcha dhiira taatan. Eegan feene filannoo galchaati gaara galaa bilisa baasaa taa'aa jechuudha. Yoo ammoo biyyaasni bulchinaa taate karaan biyyatti bulchuu dandeessan heeruma kaleessa ifiitu maxxansanii bulu. Wanni ajaa'ibaa fi wanni haareenii jirtu jechuudha. Lolli ammaan duraatis filannoo sanii jechuudha. Bikkaan ani jirreetti hin gootuudha. Filannoo ani irratti hin hirmaatiin godhuun qabduudha. Niin godhaadha. Koovidii dabarsuu qabdaadha. Tanumaatu gaabeetee gara lolatti isaan geesse. Tuntana gara biraatiin ilmaatu mootummaan arakkiloodhaatu maal godhuu qaba kan jiru atiin dubbii Tigraay ittuma seenuu dhabu. Beetee wanni Tigraaytuuni beetee mali wanni I don't know waan saphaphuu maal jedhanii waan beetee yoo keessa seentee keessaa miila kee baafachuu hin dandeenye jira. Siyaasaan Tigraay akkasii jechuudha. Yoo keessa seentee keessaa ba'uun nama dhibti. Yeroo ammaa tana keessatti wannummaa Shaabiyaan Rabbi kadhachuu jiru yaa Rabbi Abiyyi kaasiitiin irraa wayyaaneedhaan walitti dhiyeechitti irraa hambisiidha. Abiyyiin yoo taraa tanachi deebi'e rakkoo gurguddoo isa mudata. Asiis faannootti jira waa hedduutti jira. Kanaafuu dubbiin Tigraay isaan walumatti dhiisuu dabareetu ifiifuu waliin dhiisanii. Isaan waliin dhiisuu ifiifuu waliin dhiisanii akkanuma gara filannoodhaa deemu. Waraqaa isaa deebisuu kan hin deebisin gaafa filannoodhaa heeraa adda baasaa jechuudha. Warri waraqaa qabu gaggeessu. Amma wanni guddoon jara sararee Dabratsiyoon ibsate maali? Bikka nuti beetee hayyamummaa keenya nuun kaninetti filannoon hin gaggeeffamtuudha. Wanni isaan qopheeffatan tanaa jechuudha. Akka namoonni nu hafe ji'a jaamu akkana. Ji'a ja'an as deemu kana keessatti amma ji'a shaniif guyyaa muraasaan nu hafe kana keessatti kaardiin inni qopheeffate filannoodhaa gufachiisuudhaati. Itti dhiisii wayannaan jechuudha itti dhiisi. Ifiifuu duutii maa fuutii. Tanaa saganaa biraa kun. Taaftee waa'ee Suudiillee reefuu bal'inaan isanii gabaasee jira. Irra deebi'ullee waan barbaachiftu natti fakkaatu. Ta Suudaani. Suudaan yeroo ammaa tana keessatti naannoo Benishaangulitti mooraa waraana hemetiidhaaf Toobiyaan bantee jirtiidha. Gargaarsa beektee United Arab Emirates. Kun egaa himata gara Suudaan irraa dhuftee miidiyaaleen birallee gaggabaasanii jiran. Gara Toobiyaatiin ammoo kana fudhannee kana waan waakkattee sin qabdu waan mirkaneessitee sin qabdu tana usiisaa bira hottee jirti. Wanni Jeneraal Burhaan jechaa jiru maali? Anis beetee daangaa Itoophiyaa irratti waraana kiyyaniin siifadhaadha. Gabaabdutti anis faannoon hin gargaaraadha. Anis faannoon hin gargaaraadha. Suudaan ni gooti bongootu waliinu arkuu teenyaadha. I think already wala barkaa jira. Meeshaan gara Mutsuwaadhaatiin seente, gara Asmaraatiin seente, Eritiriyaan, asiinis Suudaan already beetee qopheeffataa jirani.
garanaanis faannoo jira jarri keenyoo maal keessa jiranii atiin jarri keenyaas ittoo jana fakkaata dho'isaadhaan akka kontiroobaandiitti bobaa jalatti aronnoo inni qabatanii deemaa jiraniin beeynu qophiin gara beetee gara kaanis akka gaariitti deemaa jirti. Faanoodhaaf lootoriin baatee jirti jechuudha. Kaleessaas akka gaariitti asmaraa dhaqanii leenji'anii hidhatanii dhufanii gara naanis beetee Suudaanis amma haalaan jeessaaf jirti. Tanas haganaan biraa kunnu Al-Shabaab lola irratti baname irratti waraanni Somaaleedhaa Al-Shabaabin dhootti nama 10 takka madanii amma beetee siviiliyaan amma ummata walii hidhan qabne ajjeese jechuudhaan ummanni komii irratti dhiyeeffatanii jira. Tanas haganaan biraa kunnu tan biraa waa'ee gadabursiidhaati. I think Khaleessa Abdul Hakim Jaafar na fakkaata taaziyaa maqaa Oromoodhaatiin umbaleen keenya kagadaa buusiitiif dabarsinee jirra kajette galatoome ammallee warra du'eef Rabbi rahmataa godhu خمدا اللي ربي مدى ساني مدى هنا هقولف جنة نجى اللي ربي أبوسنا إنه سنتي أمو بلين كنيا هقدر بوسي دات دام سيسن دبر سيتن سياسة نما سدي والفكاتي توي قدر بوسي تاك هوية في أورومو جري سدين كوني والفكان توي ودي بيتي أورومو تو خيني أفو خنا توي وردور تو خيني أما هكذا هوية وقافل أنه هوية كليسا أكو أرمو خناتي بيتي مدرتورين إساني ورا بيتي زياد بريناتي في إرقابات وراني ماجورتين إساني شوي سياسة هي سنجران مقدشون تيسانيتي exactly لكم في الفنين ترمو تاتيتي مقدشون تبيتي هوية داتي شوي مقالة في بادية سيلة أما بيتي أكو نت ماجورتي تيساني لي سوماليا كيسا ماجورتي دا غا ديمتي هيرين هركي ساني جيسي تشويش هيرين هركي ساني جيسي أمو تولالا سياسة نساني أكو ما أوبيدون تني تولال تتي خيسي ساني خنا توجون دنديني أما غا سياسة والدرقم سيسا جرا هوية في دارو دوغافر أنه دارو دي في أمارا في تقرين توكو يتوي ولي قال لايو نمي توكو هقا موتو ماتي وقوما إنيو هروتو جرا يتوي إبرقا نمي يخرش بو انتهين يو رداتي انتهين كابر مخينا رداتي في رلافتو يتوي براتشو في مكانك وما في أوفو سو مكانك تاتي أماس شوفيرة تورا ماس قاعد فانتجا جايباتي يتوي شوفيرا في يوم مكانكم ما سرهان كتمو قاتوني سرقو براتي أمني هوية دا شوفيرا بيتي سياساتي مكانيكا متمو سو هوغا مخينا رادوكم ستوغو تركتاني يتوي أم أورومونيس بيكادو درايفر سياساتي مالي مكانيكا متي يتوي تقرين أمو مكانيكاسي درايفراسي أمارنيس درايفراسي مكانيكاس بيكنا مالف هوغا استيتا تكو خيساتي بولتو بخيسة ترتي أقوما أتي هروتو جرى تسفيدو يتوي تأم الدنيا وجلي أكاديم تسيقولو برو أكبلي سباسا خينيت اللي ونفانون إيزيت إلترا وجي هاريرو أمتشو دن دي صوفي وني إيزيت يما السودان وجي هاريرو أمتشو دن دي صوفي خليسا وان بلتو مخيسة ترانيف بيتي وان ولي خناني فرأتنسان بيخاني يتوي جر خينيا تون إرادو كانا يتوي أكا موتو ماتيس أكبلي سباسا تنما دراني يتوي يتشلي بيد أكبلي سباسا خينيتي بيأكا ورا بارتي سياسا خينيتي هويان يرو أماتنا خيستي أكما وري أوبيدو لا إتوبيوما دالي إتوبيوما تاني بك أمارا سنبوئي بار إتوبيوما تاني غرغرة فلا ولي قال لما إبيتي بيتنا أناتو تماجوريتي بيتنا أناتو سبني قدان أنا أفانكي دبتو قباني عاداتي عاديفتشو قبان نو خنرة
wanni tafakkaatee fi karaa gabaabaan aboo duraanuu haa Itoophiyaa baanantana Oromoo keessaa hafteetu hagana yarachiise amma eega nuti seenne Itoophiyaa irra mijuu guutte taateedha. Inumaatu gaa namni irra Itoophiyaa kana tiksu lalisu beete abbaati ta'uu qabu anaadha. Abbaati ta'uun rakkina qabdu wanni qabsoolufuu abbaa biyyummaadhaati jechuudha. Amma of ta'uu dadhabuun akkami abbaa taataa jechuudha. Yoo beetee mataawaqaan kee gammachuun irra barreeffame ati ammoo girmaan anjaa yoo jette. Amma beetee mataawaqaan kee waraqaan hayyamaa keetii bulchaa taate yoo beetee balaachuun anjaa jette rakkoodha jechuudha. Amma rakkoowwan hidhaa akkasii jechuudha. Rakkoon warri har'a aangoo gubbaa jiru bikkuma kaleessa miilik jiru san jiranii beekadha. Waan tuffatamtuu miti jechuudha. Bikkuma Hayilee Sillaaseen kursii irra taa'aa jiran. Yoo itti fayyadamuu danda'an rakkoon Oromoon hiikkachuu hin dandeenyu man jirre warra. Ta Oromiyaa keessaati miti Itoophiyaa keessaa miti rakkoo teenya koonnaa addunyaa tana fadhe hunda keessattuu beetee aangoo har'a harka keenya jirtu tanaan rakkoo teenya Ameerikaa keessaa fi Awurooppaa fi addunyaa hunda keessattuu hiikuu hin dandeenya jechuudha. Ammoo beetee siyaasa mataa ofii waan hin qabneef tooma jirtu san oofanii jechuudha. Waan makaanii kan ta'iniif. Yoo makaanii taate haafar makiinaa yeroo hin sodaattu beektee oofaatu deemta yoo karaa si dhaabbattes kaajala seentee tolchitee itti fuftaa jechuudha. Nu cabxii jaanis sodaatanii jechuudha. Irra guddaa warree PP'dha. Yoo waan Oromoo jennee makiinaan tun Itoophiyaan baanatan nu cabxee eenyuun nu tolchaadha. Kanaafuu akkanumatti haatirattuudha akkanumatti beektee akkanumatti dhiifne hin cabxuu loojika isaan keessa jiru jechuudha. Somaaliyaa keessaas warri hawwiyyaadha akkasuma ta'e jechuudha. Arra naashinaalistiin Somaaleedhaa warri wallisuu fi warri dhaadatuu fi warri beektee bika daarood san bika marri hambu'ee Somaaliyaa ijuu isaanii jechuudha. Ammoo Somaaleen ija addaatii isaan laaltidha. Biraandii Somaalee jiru kuni biraandii daaroodi malee biraandii beektee hawwiyyaadhaati miti jechuudha. Walfakkaanne moo kam gada bursitti ogaa dhufne. Obboleen keenya kan gada bursiidhaatiis seelaa falmachuu isaanii haqaa beekadhu. Ammoo wanni isaan keessa jiran tun Somalilaandi jaalatanis jibbanis. Ammoo alaabaan isaan qabatanii itti dhiichisan ta Somaaliyaati jechuudha. Bakka tana akka gaariitti ibsaa warra gada bursiidhaatiif. Wanni beetee ollaa miti isaan Somaalii wajjin. Fakkeedhaaf namni beetee siyaasa akkanaa taphatee dhulbahan ta'edha jechuudha. Warri dhulbahan ta'edha hedduu tattaafatan. Haatumas ta'e jaanii Somalilaandii wajjin oloo hedduu gaggeessanii daaroo jaanii wanni Puuntlaandii hunda dhaqanii har'a immoo Puuntlaandiis wallola. Soomaaliyaan taanis isaan hin fudhanne Somalilaandis isaan hin fudhanne. Arra Soomaaliyaa keessatti wanni jijjiiramuu nama dhiisan jirtu jechuudha. Namuu akkumatti jirtu saniitu teeti jechuudha. Humna haaree taatee bahuu hin dandeessu. Haatumas seetiin gaafa beetee warra dhulbahan ta'edhaa falmatu Puuntlaandii fi dabalachuu barbaadde. Kanaas godhuun barbaanne warra dhulbahan ta'edhaa if danda'anii seeta ta'uu barbaadan. So warri Puuntlaandii jalaa dhawanii jechuudha. Wanni isaan barbaadan amma gaa Haatumas seetiin Maqdishootti dabalamu. Maqdishoottis dabalamuu hin dandeenye ollaa miti isaan kana jidduu Itoophiyaadhaan jira jechuudha. Walii gallaayu. So warri gada bursiidhaa jedhamaatu irra more complicated isaaniif. Maaliif hoggaanne? Kaabaan isaatu isaan hin fadhu isaa jira. Duuba isaanii isaa fi haga tokko malee kilili Somaalee jira akkasii jiru. Gara kibbaatiin uummata isaa jira jechuudha. Gara bahaatiin ammoo baharaa jira. Marfama ajaa'ibaa keessa jirtan. Walloo fi gada bursiin tokko jechuudha. Kanaafuu wanni isan baasaa maalii hoggaanne akka gada bursitti Somaalilaandummaa san fudhattanii mirga keessanii falmachuu. Daangaa keessatti ifachuu. Lola lama fitti hin banina. Rakkoo yeroo ammaa tana keessa kan lolaa jirtaniin warra beetee hiri'ii seedhaatiin dhufee seelaa sanirraa fudhachuu deemu. Kana firaa dhokuu dandeessan Somalilaand taatanii firaa dhokuu dandeessan. Hoggaa yoo kana gootan at least uummanni isaa qisan duran dhaabbatu.
Ammas mootummaan jiddu galeessaa hargeysallee dirqama qabdi daangaa isii tiksuudhaaf. Khadriin warraa dhufee beektee Zeelaan kiyya jiru kana amma Jabuutii irraa dhufee Zeelaan kiyya jiru kana dirqama qabanii jechuudha. Kanaafuu baleen keenya Gadaboo siidhaatis siyaasaan ta'e tuni siyaasaa durii jechuudha. Siyaasaa 91 duraati. Beektee gadaan sakkutee jira. Soomaaliyaan irratti dhaadachuu dandeessin lafa irra jirtu jechuudha. Dhiiroo na hubattanii لتكتك عنها أرنو عبد الحكيم الروان دفنت فكات عبد الحكيم جعفر يوكا قارت إسان إبسيتي وعالم ولدت ما هون قبل يرو أماتنا نخيشتي يو سوماليا قبل نيتن سومايلاند ديس واللبدانيتي جبوتي ديس واللبداني غرا دوباتي مصطفى ديس واللبداني يتشوي خلافو إرلافتو في الربريد دونك مالي وقادني سياسة أبشالة تبيتي مرفما خنا خيسا سنجابسيتو يو سومايلاندي قبطن اتليست إيسا وجو الرقي تمالي وان برا رقون قبدني يتوي تبتل نما سديمو رب سياسة هابرسيسو يتوي هاوية أورو في غدورسي جري سدين كوني حقنا سياسة كمان سياسة نساني الدنيا وجين ديمو هندن ديني يتوي أورا جعفر نجرتا إذا أمسخنا دبرسيف أما فكيراف مال الكاجرة الدباباي بورا ما خيستي بيتي 91 سي غافا سومايلاند ديمبلي سومتي سينام بيتي هرغيسا قبتي موتما زياد برا خوفي نمني بيتي سوماليا فجاتي علابا يسي والقبي ديچسي وبتخيني خنا يچوي غدبور سيداتي يچوي بورا ما خيسا ديچسني نوتي سومالي فينا سومالي تو سوجاني ترخاني اورني اركيسا درخاني وان دوتي بيتي اتداده دي يچوي ونسن غتي غدا سان كفتيفته سلم 91 دفني كرت مروق سان غدني يچوي نمني سالي جرمتين جرو نمني غدبور سين سومالي داجي مقدشو دادو في سالي جرمتين جرو خنافو بيتي سومالوما من الباتره ترما سني رويا إراد أبدا جناني تشوي وانت لا تخيسن في جنا ساندويتش انتينا تنتنا يرو أماتنا خيساسي هوغا بيتي وراني سومايلاند داتي في حواسني درجيسي ولي بوئي حواسني سومايلاند دا دوغورا سينا جباسن هجتي بلين كين هدو مديسي أجيسي ومني آراني الدباباي سندقاني إراهقاني مار استيت جاني سبو أودل استيت جاني علابا ساني تسوماليا دا غبانس بلو جلانس بلو جدون أديدا خايني في علابا بيتي سوماليا دا رخاين خمالي سانغو دغا habara waliin isaan hojii wallolchiisa isa muuseen isaan hojii wallolchiisa warra beetee isaan dhiyaatu habara yoonisiin habarchaaloon guutuu warra isaa kana tokko isaa irra godha jechuudha ija hamtuudhaan akka isaan laalan godha gaa seenaa Somaalilaandii keessatti ilaa sadarkaa pirezidaantummaadhaa fudhachuu keessa hin dagatina jechuudha Gadabursiin ilaa sadarkaa pirezidaantiidhaatti illee dhufuu keessa hin raaffatina kanaafuu wanni nuti isin gorsinu awdal ta Gadabursiidhaati. أمو جبوتي تون دنديسن ولا تكتي إثيوبيا تون دنديسن وني تون دنديسن توما سوماليلاند ديسن يجوي مالف خليسة بيتي كارتا أما جغرافي سوماليلاند جتو سان كيست إنجليزي سن دبالي سو خنا جيجيرون دنديسن أماس خنا يتشافلي أرسان خفلون دنديسن سوماليا أرتين آدتن تنبيتي سن ديغارو دنديسو جرتو يجوي I think for a ministerial arkansas defense ministry la khani maqdisho rabeeti waa ay khaysan dubati hidi tutu ala wana sani wadan injurtu echuki siyasan abshalli ififu lokoso gudda qabdani Somalilandin isamale biyato dandeesu isanille Somalilandin ra alatti biyato dandeesan nami firaayigo qabdana mo ni beetan wara Zeelaan Kenya juusan ko firaayiga ummanni saak tokkollee hadhufe Zeelaan kiyya jiru haboorama kiyya jiru ni beekan ummanni saak daangaa isaa ni beeka warri ammoo beetee lafa babal'ifannaa direedha warra mi'eessoo fi bordeeddeerra ilaa hamma Zeelatti namni dachii gaafachuu jiru eenyu ni beeytanii jechuudha kana firraa dhokka ammoo
yeroo takkatti humna lama wajji walitti hin bu'ina. Uummata isaa qifiraadhiisaa biyya teessaniif lafa teessaniif kabajaa teessaniif falmadhaa isaniin jannaatiin dhaamsa kana dabarsaaf. Waliigalatti namni sadii siyaasaa barachuu qaban haareetti. Hawiyyaa Oromoo Gada Mursii. Siyaasaa wallaaluun khasaaraa gurguddoo qabdi. Tigreen kan lakkoofsaan nurra xiqqaadha. Elitiriin kan lakkoofsaan nurra xiqqaadha. Warri kaabaa kanillee kan lakkoofsaan nurra xiqqaadha. Wanni isaan beekte hogguu wanni isaanii deemuu dandeessuuf maali hoggaanne isaan kun shufeeraasi siyaasatti makaanikaasi. Nuti shufeerummaa nu amata 155 itti nu dhufte. Sanuga I don't know amስተኛadha moo አንደኛadha ሁለተኛ ደረጃ I don't know ሹፌሩማን ተኛስ ገና ሙጠኖት ፌቲ ወይቴ ሹፌሩማ ጭነትሌ መካኒክ ሲያሳ ተውኑ በርባች አድቫንቴጅ ኒ መካኒክ ተሁዳ ፈኪዳፍ ዮራኮ መኪናታን ኢብሲ ሲንጃን barga waltajji addunyaa gubbatti hoggaa dhufne wanni akka Oromootti hogguu siyaasaan teenya huftuu fi makaanika siyaasaatiin ibsuu sanuu hin dandeenyudha. Amaarrii fi Tigree fi Shaabiyaa wanni hogguu addunyaa biratti Araba biratti illee nu fudhatama qabaataniif nama maqaan isaa Isaayyaas Rabbii sun uumsuudhaadha. Namicha maqaan isaa Isaayyaas Oromoodhaa maqaan isaa Muhammad Sheikh Muhammad في وان فيتين ودو سعودي بلا داينه عربني شيخ محمد خافال عربا دبتو خي أوروبو خالد إيسانيتي إساياس خبابي خان بيتي خاني وان تقون اللي إساني فكان خان إردي قرم مالي فقان وان إنك أباتين وفرسانيتو سياسة تينيا بر سياسة متديرو وان نور هنك أتيجر بيخو قبنانا waan nurraan qatee jira. Amma mootummaa keessa jirtan mookam. Mootummaa kana keessattuu bika qulfi Oromoo ofirraa eeganii jechuudha. Duu gaafa kam gaafa kaleessaa Amaaraatu irraa si eeguu ture. Kanaaf makaanika siyaasaa ta'uu hin dandeenye. Gaafa wayyaaneedhaatu irraa si eegaa ture. Tanaaf makaanika siyaasaa ta'uu hin dandeenye. Arra ifiifuu beetee masaraa keessa jirta. Masaraa tana gwalaalte waan wal sodaatuuf bika silaarra dippiloomaasiidhaan beetee ogeessa jabaa uummanne jechuudha. Silaarra amma 8 kana keessatti foorum ministeera Oromoodhaa godhanne arra nama beetee addunyaa tana gubbatti afaan biraatti markan Oromoodhaa dheessine jechuudha. Bika sana immoo waliin qudhitan. Difeensi ministeerii waliin qudhitan jechuudha. Hola ogaafetan Tigree kannitanii ogaafetan Affaar kannitan. Beete afayaayi paarlamaadhaa Oromoodhaan qudhitanii jechuudha. Haguma wayyaaneen nu qudhite san walii qudhaa jirtan. Inumaatu Oromoon gaafa wayyaaneedhaati irraa aangoo qabdi federaala keessatti. Arra federaala keessa yaatanii jirtan. Oromiyaa keessa dhuftaniiti akkuma taayee goota kana wal godhaa jirtan. Uummata Oromoo murrug godhaa jirtan. Ififillee waliin dhageessan. Beetee akka uummanni Oromoodhaa waan ambitiin hojjetu san fakkaachaa jira. Biyya bulchuun beekanii san ifatti raggaasifachaa jiran fakkaatti jechuudha. Kanaaf wal amanaa carraa walii kannaa bika qulfi hundaa'uu harka Oromootti kannaa haa muuxannu keessatti. Haa muuxannu. Arra beekannu Biraanuu Juulaadhaa achi kaa'uun tuni ogummaa laaftuun seenaa. Silaa gaarraa amma akilii qabaanne achi jalatti illee akkuma wayyaaneen jeneraalota isii takashitetti oduu Biraanuu Juulaa ciratti jeneraalota Oromoo takashne. Jeneraalonni Oromoodhaatis beektee akkuma Tigreedhaa amanamaa turetti isaanis silaa har'a biyya bulchuu kanaaf amanamaa ta'anii. Ebergaa ogummaa hedduudha akkasitti walirraa fudhannaa jechuudha. Makaanikummaa beektee taligaa siyaasaadhaa, taligaa dippiloomaasiidhaa, taligaa waraanaa, even taligaa beektee Ministeera Edukeeshinaatu irraa wal eeynaa jechuudha. Taraa duraatiif namni beektee Education Ministeera ture abbaa keenya beektee ibsaa guutamaati jechuudha. Carraa san nuun deebine mallee. Haleessa hayyee namaatu irraa dhokkaa ture. Arraba nuutitu irraa wal dhokkaa jira. Maaliif? Abiyyiin isaniin amanu kanaafuu ofirraa alatti isan hambise jechuudha.
namni irra inni fi marsee jiru Biraaruu Naggaadhaa, Daani'el Kibret, Geediyoon Timotos, beekte ilmaa jaarsaaf jaartiin firraa ministeera godha jechuudha. Walii galla jaarsiis ministeera jaartiinis ministeera jechuudha. Kun hundi wanni garsiisaa maali? Siyaasaadhaan dadhaboo ta'uu keenya. Wanni siyaasaadhaan dadhaboo taaneef bikka silaa taa'anii nama bulchansa waliin quudhine jechuudha. Kaleessa mootummaadhaa ambaatu nun quudhin, ara nutiitu waliin quudhin. Duba gaafa ifii biyya bulchunus yoo waajjira ol aanaa ta'e san haqatti godhannu san qabannee muuxannoo irraan fudhatin waan nama gaddisiisu jechuudha. Lammaa Magarsaadhaa waan jabduu takka darbatee qabaa jechuudha. Lammaa Magarsaadhaa wanni inni jeebeetee dhugaadhaa bara horsii qabannee jirra. Ammoo horsuma tanaa'uu taligaa isii ammoo hanqina qabnaadha. So Abiyyiin amma amba bakka sanitti takashee taligaa makaanikoota waliin qabataa jiramma. Oromoon hin qabduu miti. Ni qabdi wal amanuudha saniin kan dandeenye jechuudha. Wanni fokkottuu fi hamtuun hedduullee waa siyaasaa Oromoodhaa kana beektee yeroodhaaf lash goonee jirra. Maaliif Oromoon dhugaa dhagahuudhaaf qophii waan hin ta'iniif. Hamtuu mojabduu itti as deemsan irraa iddoo xiinxalu jira. Wanni nuti gabaabdu jennu akka ABO, KFO fi PPT wanni silaa beeytee beekamuu qabdu keessaa ta'e isaan hundinuu hin beekne. Hoggaa ABO fi IAPA wal lolan PPP beeytee silaa ABO cinaa dhaabbachuu qabu. Gaafa KFO fi beeytee IZEMA wal lolan PP fi ABO KFO cinaa dhaabbachuu qaba. Gaafa PP faannoodhaaf Shaabiyaa wal loltu ABO fi KFO fi WBO cinaa dhaabbachuu qaban. Wal jibba ammoo alagaaf dabarsitanii waliin kannina. Hagana wallaaluun keenya gaa akka beektee hiree dhufte hundarraa wal agabsuu nu goote jechuudha. Kaleessa ambaatu aangoo irraa nu agabse arrammoo nutiitu irraa wal agabsaa jira. Bileessa kiyyaarraa Oromiyaa keessattuu walii quudhaan jirrudha. Oromiyaa keessattuu walii quudhaan jiru. Garee xiqqoo takkaatu irraa Oromiyaa tana beektee akka kubbaa xibbiitiin taphataa jira. Harargeen Arsiin waa takka keessaa hojjetan. Jimarra wal loltan ammoo. Isan beektee ministeera jimaatii jechuudha Harargeedhaa fi Arsiin. Nasiyaa Ziyaadii du'a ulamaa dubbatuun dhageessu. Jaarsoo 17 Oromoo beektee ajjeesanii lafarra shorroysanii nama du'e. Haada fannisanii sheekotiin dubbatu takka hin jirtu. Baalee keessatti beektee gaara diinshoo keessaa nama 30 yaasaa jiran. Roorroo jajjabduu gaggeeffamaa jira Baalee keessatti. Ulamaan isa irraa dubbatan. Zulmii jajjabduu oduu jaan harkanitti bira kutanii jimaa beektee waan fardii guddoo godhanii irraa haasawanii jechuudha. Hubanni garsiisaa gaa bikka isaan nu kaayaniitu achi beekadhu. Silaa bilchina qabaanne tanaa miti irraa haasawnu. Ta irraa haasawnu beektee maaliif nuti caffee keessatti aangoo hin qabne gaafin silaa haasawamu ta jimaatii miti jechuudha. Akka Arsiittis akka wannittis. Jara lamaan kana maaliif akkana godhanii hoggaanne jara lamaan kanaatu yoo walii galee maajoritii Oromoodhaa ta'a jechuudha. Humna guddaa namuu cabsine ta'a. Seenaadhaanis dhalootaanis amantaanis waa hedduudhaan namuu beektee walitti hidhaadha. Adda eeguu qaba gaa. Adda eeguu qaban beektee kaabinee wayii tokko na bilbilee ahoo sheekotii adda qabdanii hin jenne woo dhiisi beekaa boolii babbaafneedha. Kiriilii taa'aniiti karoorfatanii qopheessanii namatti ergatan qabanii jechuudha. Beektee atis deemee sheekaa baluun akkana jii atis akkana jii taa'anii itti hoflanii jechuudha. Qadiyaa akkanaa maaliif walloo irraan dubbanne jimma irraa dubbatu gartanii Islaamni beektee Oromoodhaa wayii san qofaa jechuudha. Wayii Arsii fi Harargee qofaa. Ummata waan xixiqqoo irratti mirqaanu isan lamaanii jechuudha. Ijatee isan ol deebisaa deeroo. Dinagdee keessa jirtan, siyaasa keessa jirtan, barnoota keessa jirtan, magaalaa keessa jirtan.
hiyyummaadhaan namni irra kadhaadhaan magaalaa guute isanii jechuudha. Namichi jimaan haraam jettu adeero mana farshoo haganamu magaalaa teenya hunda keessa banamu haraam zaahira fa'aa jira jechuudha khairatti waliin qabne. Magaalaan tun beektee akka dhibbarraa dhibbatti musliima amanni farshoon ittiin banamee jechuu dandeessa adeero. Farshoon haraamiin quraana keessa jirti, hadiisa keessa jirti. Ammoo Oromiyaa tana hunda keessa biyya Islaamaa keessatti manni farshoodhaatii fi bunnaa beetii manni sagaggaalummaadhaa beektee misooma farshoodhaatii fi mana farshoodhaatii fi beektee misooma mana sagaggaalummaatu babal'achaa jira. Eedisiin akka ajaa'ibatti dargaggeessa keenyaa fi dargaggeettii teenya miidhaa jira. Kanarraa ni dubbata. Ribaan irra mana hundattuu dhadhee jira haraami quraanattis hadiisattis. Waan beektee kanarraa dubbachuun feetan. Waan beektee abbaan qabne xixiqqoo tanan mirqaantanii jechuudha. Xixiqqoo kanatti. Tuntana tanas agarumaan biraa hunnu gabaabinaan yoo beektee siyaasa keenya tolfanne waan akkan qabne irratti waan nyaachuu dhiifnee fageessinee ilaalle beektee Oromoon tunu bifa hedduu qabdi bifa isiin qabdu san keessa ni jirraa iflaaltanii jechuudha. Mee daawwitii Oromoo keessatti dhaabbadha Arsiif Harargee ifilaala jechuudha ni jirtani. Jirtan. Iddulleetti deemuun fadhu ammoo ittaqullah. Zulmi arra Oromoon lamaan kana gubbaa deemu jirtu irraa ustan afaan keessa wal qabdan sodaa namaatiif jechuudha. Jimmaraa dubbachuun ammoo kabajaa isanii goote jee waa yaaduu jechuudha. Ilma namaatu beektee isan jalatti qalaa jiran odoo akkanatti jaaggartaniiti isan duratti Oromoo qalaa jiran buqqisaa jiran ajjeesaa jiran. Haramu zulmi tanaa olu nafne jechuudha. Zulmin haram duro barreeffame beekadhu zulmiidha. Beektee sheekotiin meera deebi'a gaafii isanii gaafadha. Haram dura labsame maali? Haram hunda dura wani rabbiin beektee heeratti idee zulmiidha jechuudha. Inni haramtu zulma alaa nafsii jee achi booda heerri turmame jechuudha. Heerri jalqabaa heerri hangafaa cubbuu beektee ofirratti akka godhe rabbiin. Sambooda heerri tumame jechuudha. Duuba heera hangafa kanaan kabajne jechuudha. Inni haramtu zulma ala nafsi sambooda wanni biraa hundi khatamamte. Tanaafuu ulamaa'onni keenyallee sodaa rabbii qabaadha bilchina agarsiisa waan hin taanetti hin mirkaanina. Waan hin taanetti hin mirkaanina. Yeroo kanaa kana beekadhu majlisa federaalaa keessa wal tuttuqaa jirtan na fakkaata. يا أخي والقبضة برينتم يسن علماء برينتماتي والقبضة والبيخة واليبيخة يو والقبضة بيتي بكسان اللي يسن الكاباتي أما وقا كانت دبي جما فكاتي مالي أكنا فكاتو تي دبي مجلسة أنا فكاتي إيكو بودا لما دارك خيسان تنديبو بيكال يو مجلسين أرى حركة بيتي Islamaan harkaa bee hin deebi'u eekadha. Siyaasaa keessaa baatan aangoon takkitti isanii hafte ta'uu majlisaa tana wal kabaja wal caqasa kabajaa walii kanna. Waan hawaasa mufachiisaa takka irraa haasa'uu qabdan jechuudha. Walii qooda kaa'uu qabdan. Ilmaatu silaarra maaltu bareeda. Yoo maraataan dhakaa guuratee jimatti ka'e silaarra ulamaa arsiidhaa takka gabbaatee dubbachuu qabdu jechuudha. Bilchina sanirratti hin agarre. Anyway, hunda keessanuu waan ummata keenyaa beektee miidhuu jira hedduutu irraa dubbatuu qabdanii sanirratti haa xiyyeeffannu gubbatti illee siyaasaan haa wal qabannu jalattis daldala keessattis majlisa keessattis masjida keessattis madrasaa keessattis walii tumsine bikka nurraa irratti sanirratti ولي دقلي تاني تولي بنوشوي. I think إيران ترى عمري سنة ترسيسو جمعة مبارك صلوا على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد. أكنا يجون أكافان كي يتوقادي بفني إيواقع أكا أبراهام بفتي ترقبا خيني لينو يبسي أكا ماتي أبراهام بفتي ملكيسي تتي ماتي رقبا خيني لي عليه الصلاة والسلام وهلا نساتي في هردفتو تيسا أسيفة جتينو ملكيسينا عليه الصلاة والسلام. نميقا يروخو دنقرام صلوات بوسي واري يروخو دنتدبالي إرتي واري رسبته ويا بيتي نمونا ما ندوبا نسان نما يسا دوبتو قبا guyyaa beetee gaaddisi jalatti dheeysan hin jirre nama jala dheessu qaba. Kanaafuu umrii teessanirraa daqiiqaa takka ganama daqiiqaa takka waaree nagaa waaqaa kadhachuudhaan nagaa waaraa waaqa wajjin harkadhaa isan hin jenna. Qophii teenyarraa asuma taa xumurannu haga qophii kana fakkaattu waliin dachaa nutti rabbiin siyaasaa hawwiyyaa fi gadabuursiif Oromoo haa barsiisuudhaan sagantaa keenya xumurraa nagaa waaqaa keessan turaa teenki.